akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya hardhaatiin waadaa keenya eegne waa'ee dirree Sheek Huseen Anaajinaa wantoota raajii beekamuu qaban torba gurraan isin gahuuf qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura. Magaalaa Finfinneerraa kiiloomeetira 620 magaalaa godina Baalee Roobeerraa ammoo kiiloomeetira 180 fagaatee aanaa Gololchaa keessatti argama. Wiirtuun barsiisaa amantii Islaamaa dirreen Sheek Huseen. Dirreen hiikkaan isaa lafa diriiraa ta'us dirreen Sheek Huseen garuu hiikkaa kanarraa adda ta'e qaba. Oromticha dur as jiraataa turetu maqaan dirree jedhama jedhan manguddoon garasii BBC'n dubbise. Haalli ijaarsa masjiidotaa fi gamoowwan dirree kana addunyaa teeknooloojii dura ogummaa ijaarsa ganamaa naannoo kana akka ta'e ragaa baham. Dirree kanatti duudhaan walgargaarsaa kan baratamedha. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman ayyaana waggaa achitti kabajamurratti wayita walga'an rakkataa gargaaruu fi biyyaaf nageenya kadhachuun dabarsu. Haji Abdunnaasir Ahmad maatii warra dirree Sheek Huseen keessatti barsiisaa fi duudhaa bakka kanaa eeganii dhalootatti dabarsaa turan keessatti. Sheek Huseen eenyu turan? Haji Abdunnaasir akka jedhanitti Sheekanaa Huseen Sheek Ibraahim bin Malkaa jedhamu. Abbaan isaanii dirree kana jiraachaa akka turanii fi gara bahaa biyyaarraa as dhufuu himan. Abdunnaasir abbaan isaanii as turan. Isaanis iddoo kana bakka dirree jedhamutti dhalatanii guddatan. Asumatti diinii baratanii boodarra barsiisuu irratti gadi dhaabbatan. Haji Abdunnaasir akka BBC afaan Oromootti himanitti haala namoota hedduu dinquun ganna hedduu jiraatanii dabran. Ganna 280 raajii waaqaa. Umrii isaanii waggaa 280 keessaa waggaa 70 dirree Sheek Huseenitti dabarsan. Waggaa 50 godina Arsii bakka godina Harargeetti dhiyaatu Sakiinaa bakka jedhamu turan. Waggaa 160 ammoo biyya addunyaa garagaraarra naanna'aa barsiisaa turan. Biyyoota alaa keessaa biyya Siiriyaa, Masrii fi Jarmaniin qubatanii taa'aa turuu manguddootarraa akka odeeffatames argineerra. Dirree Sheek Huseenii fi Sakiinaatti wayita barsiisaa turan dhala namaa namummaa isaa qofaan kabajaa turan. Amantii isaanii ol kaasanii kaan tuffachaas hin turre jedhu Haji Abdunnaasir wayita BBC'tti himan. Ummata Oromoo waaqeffataa yeroo sanaa as ture gara amantii Islaamaatti jaalalaan yaamuun barsiisuun cinaatti Oromoon tokkoomee akka mataa walitti qabatus gochaa turan jedhan. Fakkeenyaaf dirree maqaan jedhamu nama Oromoo beekamaa bakka kana turedha. Isaanis wayita barsiisummaa asirratti qubatan maqaan nama kanaa dagatamee akka hin hafne jecha bakka kana maqaa kanaan moggaasan. Maqaa isaanii booda aansuun dirree Sheek Huseen jedhanii moggaasan jechuun seenaan dirree Sheek Huseen achirraa ka'uun himama.
Har'aan manbaasu garan kijibtoota dharaan ergamu kijibtoota dharaan ergamu karaa guska fuudhaa karaa sisosoodhaa maddeen itti haa kennamu karaa guska fuudhaa karaa sisosoodhaa. Amantaa wayita barsiisan uummata Oromoo afaan biraa hin dhaalchifne afaanuma Oromootiin barsiisuu eegalan kan jedhan Haji Naasir afaan kun akka bal'atee guddatu tattaaffachaa turuus dubbatan. Oromiyaa keessa dacheen isaan irra qubatanii barsiisaa turan hundi afaan Oromoo dubbatti. Ummatichi eenyummaa isaa qabatee amantii Islaamaa akka hordofus gochaa turaniiru. Sheek Huseen afaanota 66 namoota 6,667 maskiidota Baallaa Zurxuun jedhamanitti barsiisaa akka turan odeeffachuun himan. Haji Abdul Naasir yeroo sana ummanni Baalee barattootaa fi hawaasa dirree Sheek Huseeniif waggaatti yeroo 2 galaa fidaa ture. Kan yeroo ammaa muuda jedhamee namoonni gumaata fidanii kabajan haala yeroo sanaa galaan itti kennamaa turerraa kan dhufedha jedhu Haji Naasir. Har'aan manbaasu garan kijibtoota dharaan ergamu kijibtoota dharaan ergamu karaa guska fuudhaa karaa sisosoodhaa maddeen itti haa kennamu karaa guska fuudhaa karaa. Dirreetti dhalli namaa amantiif gosaan osoo waliin qoodiin haalli itti wal jaalatu kan addaatii jedhu manguddoon BBC'n dubbise kun. Baatiin goobantee jiini muudaa wayita gahu namni gargar deemee waggaa tokkoof osoo waliin argin ture muuda waggaa naanna'ee dhufu kanarratti deebi'ee wal arguuf qalbiin isaa rarraatee eeggatti. Kan dursee dirree seenee hoxxee qabatee rafiiqota isaa yookaan jaalalloowwan isaa hawwiin eeggatu galgala goobanaa bineensallee gorsite akkamiin oolte jaalalloon obsite jechuun imimmaan harcaafachaa tuuta guyyaa guyyaan dirree seenu keessa naanna'uun ijaan rafiiq ofii barbaacha akka sa'a jabbiin jalaa badee araata keessa morma dheeressee iyyaafachaa soqaatti gadi jedha. Nutis gaafa kana dhageenyu yaa Waaq jaalalli raajii akkana maaf haphachaa dhufe laataa jennee of gaafachuun yeroo sana duubatti deebinee hawwine. Kana malees Sheek Huseen teeknoolojii ijaarsa manneenii fi akkaataa kunuunsa naannoo akkasumas ammoo akkaataa ummatni itti bishaan kuufachuu qabu barsiisaa akka turan maddi odeeffannoo keenyaa ni agarsiisa. Haroo lukkuu dirree keessa jiruu fi daangaan gaara dadalaa irratti isaan hidhan ummata hedduuf barnoota bu'uuraa ta'ee ummanni Oromiyaa guutuurraa bakka sana dhufu barnoota kana kudhaammatee galaa jedhu. Namni jiini goobanaa wayita gahu muudaaf gara dirreetti yaa'u saba tokkoof amantaa tokko qofarraa akka hin taane baroon yookaan faaruun amaaratu muudee gaggaariin namaati jimmatu si muudee gaggaariin namaati goomaytu si muudee gaggaariin namaati qallaali maseeti qallaaliin namaati jettu agarsiistuu guddaadha. Sheek Huseen yeroo ulee baallaa qabdu kana qabataa turan akka yeroo ammaa kanaa karaan mijataan waan hin turreef wayita bosona keessa deeman baallaa sanaan qoree fi waan kaan ofirraa qabaa turan. Karaa qara qabuun lafatti waraananii baallaa lamaan irratti quluu salaataa fannifachuufis itti fayyadamaa turaniiru jedhu. Bara Sheek Huseen jiranitti nama isaan biratti diinii baratee eebbifamee ba'eef akka ragaa barumsaattis ulee baallaa kanatu kennamaafii tures jedhu. Namni ulee sana harkaa qabu nama Sheek Huseen biraa eebbifame ta'uun isaa waan beekamuuf ni kabajama. Ummanni illee iddoo boqonnaa mijeessee fi barnoota irraa fudhata.
Yeroo ammaa garuu akkaataan namni ulee kanatti itti fayyadamuu fi hiikni kennamuuf kan ganamaatirraa addaa jedhan Haji Abdul Naasir BBC'tti wayita himan. Ergasii namuu muudaaf gara dirree yoo dhufu ulee tana qabatee galuu jalqabe. Kun ammoo dirree dhaqee galuusaa beeksisuuf yoo ta'e malee uleen faayidaa gara biroo akka hin qabne beekuun balaa shirkiin qaburraa nama ittisam. Waa'een dirree Sheek Huseen wayita dubbatamu masjiidotaa fi gamoowwan adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha jedhu Haji Abdul Naasir. Gamoon amma mooraan itti ijaaramee halluu adiin dibamee mul'atu waggaa 370 kan lakkoofsisee fi bakka dhaloota isaaniif bakka qabrii isaanii irratti ijaaramee jedhan. Masjiidonni lamaa fi haroon lukkuu garuu waggaa 990 dura ijaaramuu himan raajiidha. Masjiidni tokko masjiida Baallaa jedhama. Utubaa 40 qaba. Bakka gamoon Sheek Huseen jirurraa kiiloomeetira 9 irratti argama. Kun ammoo gamoo Sheek Huseenii gaditti kan argamu masjiida Sheek Huseen kan jedhamu umrii waggaa 990 caalu jiraateera jedhu. Gamoo qubbaa Sheek Huseen kan halluu adii dibamee mul'atu kan ijaarsisan nama Sheek Muhammad Tilmaa Tilmoo jedhaman nama dirree kanarra qubatanii barsiisaa turanidha. Gosa Oromoo Jiddaa kan ta'an Sheek Muhammad Tilmaa Tilmoo nama ogummaa ijaarsaa qabu Adduus nama jedhamu akka hojjechiisan himu Haji Abdul Naasir. Uummanni Baalees nama kana waan qabuun gargaaruun masjiida umrii dheeraa lakkoofsise kana osoo sibiilaaf simintoo hin fayyadamiin ijaarsisee jira jedhan. Masjiidni dhagaa dhoqqee fi muka hindheensa jedhamurraa ijaarame, qubbaan ammoo dhagaa hin ulfaanne kan aash nooraa jedhamee yaamamurraa ijaarame. Feerroof simintoo homaatu itti hin makamne jedhu. Qalama adii gamoon kun itti bareedus achumatti akka qopheessan himan Haji Abdul Naasir. Muka doddootii fi dhagaa aash nooraa jedhamu laga Aynaagee keessaa guurree boolla keessatti gubuudhaan qalama adii qulqulluu qopheessina. Waggaatti yeroo 2 qalama dibuun haaressinas jedhan. Gamoo guddaan cinaa gamoo Sheek Huseen jiru kana biraan ammoo gamoo Abdulqaadir Jeelaanii jedhama. Abdulqaadir Jeelaanii nama biyya Iraaq Baagdaad yeroo meeshaan wal quunnamtii tokkollee hin jirretti Rabbiin walitti fidee addana Sheek Huseen bira dhufanii oolanii bulanii deeman jedha Haji Abdul Naasir. Bakka isaan yeroo sana boqotan yaadachuuf jecha gamoon kun ijaarameef isaan garuu asis hin jiraanne asittis hin duune jedhu. Masjiidota umrii waggaa 900 ol qaban lamaan malee masjiidonni mooraa qubbaan Sheek Huseen keessatti argamu keessa jiran 13 ol ta'u. Kunneen muraasni waggaa 370 fi isaa ol kan jiraatanidha jedhu. Kan nama raajuu hardhallee masjiidonni kunneen tajaajila kennaa jiru. Barumsi amantii Islaamaas keessatti kennamaa jira. Mooraa kana haaressinee hambaa kana addunyaatti beeksisuuf abdii guddaa qabnas jedhu. Akka Haji Abdul Naasir jedhanitti Zaaraa Galgala Goobanaa kan jedhamu gaafa Sheek Huseen dhalatanii fi gaafa isaan addunyaa kanarraa darban kan itti yaadatamudha. Galgala Goobanaa bineensallee gorsite akkamiin oolte jaalalloon obsite jechuudhaanis namoonni ni faarfatu jedhan. Guyyaan kun kadhannaa du'aayii fi namoota harka qalleeyyii hirphuudhaan kabajama. Baaroodhaan sirnichi miidhagee akka mul'atu godhamaa jedhan. Sheek Huseen gara amantiitti nama waamaa turuu, miskiina rakkataa gargaaruu fi jaalala barsiisaa turuu isaanii baaroodhaanis faarfamaa jedhan.
ayyaanaaf waggaatti yeroo lama walga'uun kun bu'uurri isaa kan dur ummanni barattootaa fi barsiisota dirree Sheek Huseeniif waggaatti yeroo lama galaa geessaa turedha jedhu. Garuu namoonni muraasni ergaa ganamaa kana jijjiiruun muuda jedhanii akka waan Sheek Huseen waaqessuutti kanneen fudhatan dogongoranii jiru. Rabbi isaaniif haa araaramu jedhan. Sheek Huseen nama islaamummaa barsiisaa turanidha. Rabbiin rahmata akka godhuuf kadhatu. Allahumma Sheekana Huseen jechuudhaan malee kunis waan biraatii miti jedhan. Bakka amantiin islaamummaa itti bu'uureeffame maqaa balleessuuf jecha namoonni akka waan Sheek Huseenitti amanamuu fakkeessaa dubbatan dogongoraniiru. Isaan kanneeniifis Rabbi haa dhiisuuf jedhan. Dirreen Sheek Huseen bakka Rabbii tokkocha qofa ittiin amananidha malee bakka gamoo yookaan namaaf sagadan miti jedhu Haji Abdunnaasar. Bakka kanatti namootni akkaataa barsiisaa fi naamusa islaamummaan ala gochawwan garagaraa raawwatan jiru. Kanneen dhagaatti dhiiga dibanii fi gamoo dhadhaa dibanis ni jiru. Isaan kanas ittisuuf hojjechaa jirras jedhanii turan. Isaan kunneen akkuma amantii kamii fi bakka kamii jiran asillee muraasni ni jiru. Gocha shirkii kanarraayis wal dhoorgaatuma jiraannaa jedhan. Garuu namoonni kunneen guutumatti dirree Sheek Huseen ni ibsu jechuunis dogongoraa jedhu. Namoonni wayita gara dirree Sheek Huseen deeman waa lama fudhatanii galu. Bishaan haroo lukkuu fi jawaara. Bishaan haroo lukkuu uffataan hin miiccatanii. Hojii mana keessaafis hin fayyadaman dhuguu qofaaf. Sheek Huseen wayita jiran yaa Rabbi bishaan kana ummata kiyyaaf dawaanaaf godhi jedhanii kadhatan. Isaantu qotee bu'uuresses jechuun waa'ee haroo lukkuu ibsuu Haji Abdunnaasar. Namoonni baharoo hojjetan kunneen waa tokkollee barreeffatanii hin dhufan sammuudhuma isaanii keessaa jedhu. Kun mataansaa beekumsa as qofatti argamuudha jechuunis dhaadu. Erga Sheek Huseen addunyaa kanarraa du'aan boqatanii booda imaamonni torban bakka bu'anii barsiisaa turuu siman. Ergasii booda ammoo Sheek Muhammad Tilmaati ilmoo namni jedhaman bakka kanatti barsiisaa turan. Namni kun isaaniif abbaa torbaffaa ta'uu kan himan Haji Abdunnaasar imaamonni Sheek Muhammad Tilmaati ilmootti aanuun bulchaa turan Haji Abdullaahii Turee, Imaam Shaafii fi Imaam Abdul Qaadir, Imaam Muhammad Sayyid ta'uu himanii Imaam Muhammad guyyaa dhufeerraa kaasee hanga ammaattis barumsi madrasaa akka addaan hin cinne ga'ee olaanaa gumaachee jira jedhan. Yeroo keenya kana keessatti beektota amantii islaamaa kanneen akka Ustaaz Muhsiiniif Ustaaz Abdul Baasii nama jedhamantu barsiisaa jiru jedhan. Haalli bulchiinsa abbaarraa ilmatti dabru kun bara bulchiinsa dargii keessaa haalaan erga gufatee booda hanga ammaattis gatan taraatuma jira jedhan. Garuu namoonni dirree kana qubatanii hambaa kana eegan dirqama isaanii ba'aa jiru jedhan Haji Abdunnaasir. Maatiin kunneen maatii Sheek Muhammad Sheek Abbaas Sakiina Anaajinaa jedhama. Sakiina Anaajinaa yookiin dargaan nama as qubatee asirraa hin sochoone asuma taa'ee hambaa kana eeguudhaas jedhan. Hanga dirreen Sheek Huseen asitti hundeeffame kan eegee kunuunse asiin gahee isaanuma kanaa jedhan. Baale keessa gamoon akkasii hedduutu diigame. Kun garuu sababa dargaatiin eeggamee hardha gahe jechuun ga'ee dargaan baates ol fuudhanii dubbatu. Amma immoo mootummaan illee xiyyeeffannaa kennaa waan jiruuf hangas mara rakkoon hammaataadha jedhamu hin jiru jedhan. Daandiin asfaaltiif soolaariin nuuf galaa jira. Kun ummata kanaaf haamilee guddaadhaas jedhu. Aduubaale keessaa goobana tatalaa tidaarii keessanii namedduu shaallala kabiraa seetanii didinaan ajala dheeraa namni dheeraa dhaabatu balbalaa. Dhageeffattoota keenya mata dureen raajii keenya biroo gumaacha amantaan islaamaa guddina saayinsiif teeknoolojii keessatti qabudha. Islaamummaan saayinsiif teeknoolojii dabalatee dameewwan beekumsa adda addaa keessatti gumaacha gochuun seenaa badhaadhaa akka qabu meeqa keenyatu beekna. Musliimonni beekumsa saayinsiif teeknoolojii guddisuuf gumaacha guddaa godhaniiru.
barreeffama kana keessatti gumaacha musliimonni saayinsii teeknooloojii godhan 10 qabannee dhiyaannee jirra. Aljebraan kan hojjetame ogeessa herregaa musliimaa Al-Khawaarizm jedhamu jaarraa 9ffaa keessa ture. Kitaabni isaa The Compendious Book on Calculation by Compulsion and Balancing jedhu walqixxummaa aljebraa ammayyaa fi seera herregaa bu'uuraa kaa'eera. Optiik Ibni Al-Haytham biyyoota dhihaa keessatti Alhazaan jedhamuun kan beekamu ogeessa fiiziksii musliimaa kan ta'ee fi damee optiikii irratti gumaacha guddaa kan taasise ture. Hojiin inni ifaaf mul'ata irratti hojjete guddina ijaa fi leensitiif karaa saaqeera. Astiroonoomii ogeeyyiin urjii musliimaa kanneen akka albataniif alfarhaan damee astiroonoomii irratti gumaacha guddaa godhaniiru. Isaanis malawwan bakka qaamoleen samii ittiin murteessan kan qopheessan si'a ta'u sirna aduu hubachuuf gumaacha guddaa godhaniiru. Qoricha ogeeyyiin fayyaa musliimaa kanneen akka Al-Raazii fi Ibn Siinaa kanneen biyyoota dhihaa keessatti Raafiziif Abiinikaan jedhamuun beekaman damee qorichaaf gumaacha guddaa godhaniiru. Barreeffamoota fayyaa dhiibbaa uumuu danda'an barreessanii dhukkuboota adda addaatiif yaala haaraa qopheessaniiru. Naavigeeshin hayyoonni musliimaa tooftaalee samii irra deemuu danda'an kan qopheessan yoo ta'u kunis imala galaanaa fi qorannoof kan oolu ture. Meeshaan laatitiiyuudii murteessuuf gargaaru astrooloob jedhamu hayyoota musliimaatiin kan kalaqamedha. Keemistiroonni musliimaa kan akka Jaabiir ibn Hayyaan damee keemistirii keessatti gumaacha guddaa godhaniiru. Mala haaraa distileeshin qopheessanii amaloota wantoota adda addaa qorataniiru. Arkiteekcharoonni musliimaa tooftaalee haaraa ijaarsa guddichaa fi walxaxaa kanneen akka masjiidotaa fi masaraa mootummaa hojjetan. Akkasumas akkaataa ijaarsa haaraa kan akka aarkii fi muqrans jedhamu hojjetaniiru. Qonnaan bultoonni musliimaa tooftaalee haaraa midhaan jallisii fi lafa misoomsan qopheessan naannolee keessa jiraatanittis midhaanii fi biqiloota haaraa beeksisaniiru. Barumsa hayyoonni musliimaa mala haaraa baruuf barsiisuu kan qopheessan yoo ta'u manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan addunyaa islaamaa guutuu keessatti itti fayyadamaa turaniiru. Akkasumas kitaabota barnootaa dhimmoota adda addaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an barreessaniiru. Xumura irratti musliimonni seenaa keessatti damee saayinsii fi teeknooloojii keessatti gumaacha guddaa taasisaniiru. Aljebraaf optiiksii irraa kaasee hanga qorichaa fi qonnaatti beekumsi damee adda addaa akka guddatu godhaniiru. Gumaachawwan kanaaf beekamtii kennuudhaan beekumsa dhala namaa adda addaa fi addunyaa naannoo keenya jiru hubachuuf hordoffii dhala namaa waliin ta'ee dinqisiifachuu dandeenyee jirra. Qopheessaan Habiib Adam, Gulaalaan Mahammad Awwal Qaasim. Maddi odeeffannoo keenya BBC Afaan Oromoo fi By the Cognate News Desk fulbaana 27 2023.